irra jirtu hordoftoonni Galaana Faarfannaa akkam jirtu nagaa keessanii nuti nagaa keenya galata waaqa warri maatiin hin taane asumaan like share subscribe gochuun maatiin nuuf ta'a warri maatiin nuuf taatanitti immoo akkuma duraa like share nuuf go'a isiniin jenna warri maatiin hin taane like share go'a mallattoo bilbilaa tuqa olirra kaawwa'a viidiyoo nuti hojjennu attaadaa fi guddaa fi isin bira ga'a kanaafuu mallattoo bilbilaa cuqaasa ol ishee jirtu tuqa ishee kaawwa'a isiniin jenna Galaanni Faarfannaa akkuma beekamu waan haaraa gadhiisuudhaaf jammara kana booda waan haaraa fi waan bashannansiisoo barnoota garaagaraa isiniif dhiyeessuuf qophii xumuree jira nu jajjabeessaa isiniin jenna immoo jajjabina keessaan arganna waa baay'ee hojjechuu dandeenya faarfannaa haaraallee finni asirratti gadhiisuu dandeenya garuu jajjabina hin qabnu taanaan immoo haamileen keenya gadi bu'aa deema waan ta'eef waa tokkollee hojjechuu hin dandeenyu kanaafuu ammallee Galaanni Faarfannaa sa'aatii hin qabu please sa'aatii nuuf guutaa ijoollee Oromoo viidiyoo keenya banaa kaatii sa'aatii nuuf guutaa waaqayyoof jaati innaa kana isiniin jenna asumaan immoo har'a maaliif ufne wanti fene ufe har'a anufuma kofti garuu ufne je afaanuma kobbareesu isaan jechuudha inna sawa kanaaf malee waa biraaf miti maaliifan ufe yoo jettanii har'a jechuu tokko TikTok irra deemu kana FB irra deemu kana ilaalee wanta aloota walirraa fageessu kana ilaalee waan keessa kona nyaate keessa kona qorqoree tokkoof keessa baafachuu kan dhufe innis maali jechuu dandeessu wanti TikTok kana irra deemu waa'ee amantiiti baay'isa waa'ee amantiiti falmii amantiiti waa'ee amantii ilaallatee wanta dubbachuu barbaade amma keessa koo jiru amma waaqayyoo nagara gaarii nan dubba'anis maaliif anis amantiin qaba waan ta'eef waa'ee amantii irratti dubbachuu mirgan qaba amantii korratti amantii isaa eenyuyyuu lubbuu isaa laata namni amantii isaa jaallatu amantii isaa tuttuqamu taa'ee ilaaluu hin danda'u ani karaa mataa kun hin danda'u maaliif garuu amantii namas nan kabaja amantiin gosa kanaa kabajamu nan barbaada warri TikTok irra oliif gadi deemanii amantii nama cabsan kuni amantii nama maqaa balleessaa oolan kuni amantii isaanii jaallatu yoo jedhamu anaaf gaaffii namni amantii isaa jaallatu amantii nama gadi hin xiqqeessu baqa wangeelli naafalmaa kan jee wangeelarra caafamee hin jiru obbolo tokko naafalmaa kan jee ani beeku quraanallee wangeelarra caafamee hin jiru becerraash siniifuu naafalma kan jiru malee waayikoof naafalmaa kan jiru wangeelarra hin jiru garuu TikTok irratti ol baatanii wangeelli akkas ta'e jechaa oolu warri kun maali yoo jettanii tokkoffaa warra sabaaf saba wal nyaachisuu barbaade amma abbootii amantii an caalu TikTokiin kan jaarsolii gurguddaa ta'eera amma galagaltoota ta'eera dubbii sheekotaa fi paasterotatu TikTok irra taa'ee liivii seenee amantiin akkasii amantiin maali akkasii jechaa la hin jedhamu maaf hin jedhamu yoo jettanii nuti wajjin guddanne wajjin turre har'a erga biyya kanatti biyya keenyaatti baanee waa'een amantiin nu galee miti amantiin kun marga ruuzii quufnee miti na seensisu dura jiraate abbootii keenya irraa nutti darbe malee isa dura jiru kanaafuu waa'ee amantii irratti naafalmaa kan jiru otoo wangeelarra jiraate anayyuu gadi hin ta'u naafalmaa wangeelarratti caafamee wangeelarra jiraate jecha garuu ani siniifuu naafalmaa jedhe unuufuu isa nuufalma waan ta'eef waa'ee isaaf inni isaa falmatu waa'ee isaaf falmachuu hin dhabu waaqayyo wangeela kukkucheessu warri musliimaa quraana kukkucheessu dubbii afaan isaaniitiin amantii isaanii arrabsiisu amantii keenya arrabsiisu ijoollee baay'een TikTokitti ol baatanii maal jabettu majaajila qulqulluu warri barumsa fayyinaa baratanii ta'uu irratti barumsa fayyinaa keessatti yeroo baranne ani waggaa baay'ee tureera kan bara biyyatti baay'een tureera inni yaada agaru macaafni qulqulluun ija isa harka namaatiin barreeffame yookaan isa sammuu namaatiin kalaqame osoo hin taane isa afuura qulqulluutiin kalaqame yookaan dubbii sagalee waaqayyoo biraa isa uumame yookaan dubbii sagalee waaqayyoo biraa isa ufee macaafni qulqulluun isa beektonni kalaqan yookaan isa beektonni tsaafanii isa biregere yoomuu fa'i sirraa'u isa biregere haareffamuu danda'uti abadan macaafni qulqulluun isa barabaraan hin jijjiiramne isa barabaraan hin geeddaramne nuti garuu biyya lafarraa hanga jirutti waa baay'ee jijjiiraa oolla waa baay'ee geeddaraa oolla meesti paasterootuma bebbeekamoo akka fakkeenyaaf maqaa namaa olintu raajii masarat paasterootuma bebbeekamoo
waldaa gurguddaa keessa kan madirikii irra dhaabatanii quraanni akkasi'a wangeelli akkasi'a jennee ilaalame. Warra amma ufee warra amma alatti warra ofiitiin paastirii jee of shoon warra ofiitiin wangeelaa wujee of shoon isaantu caala. Warri duraa abbootiin duraa kan dubbatu hin jiru. Sheekonni musliimas warri duraa kan dubbatu hin jiru. Warra amma ofii ani sheekiyaa ani ustaaza jee maqaa barreeffate kan caalu. Warri paastiroonnis warra amma tiktook irratti ani raajii abaluun jamaa jiru iimoorraa dhufanii. FB irraan dhufanii ani raajii abaluun jamaa ati maalii amiti dura duubaan qoratanii dhufanii akkasi'a waaqayyo akkas naan jiraa jiru. Dubbii sagalee waaqayyootti hin qoofamu dubbii sagalee waaqayyootti. Kanaafuu warri tiktook irra iyyaa oolan tokkoffaa maal beektu isaan warra uummata keenya wal ficcisiisuu barbaadan sirriitti baay'ee. Isaan warra akkasiiti. Lammaffaa immoo warra birrii tiktook irraa nyaachuuf jedhee birrii tiktookii barbaachaaf jedhee amantii wal ficcisiisaa jiru. Tasuma amantii miti warri amantii jettanii ani beestee ani wangeelli akkasi'a quraanni akkasi'a maal jettanii amantii namaa madaalaa ooltanii tasuma sin kiristaana hin jedhamtan. Sinitti ani majala gura. Maaliif yoo jettanii aqiitii quraana cabsii koottu aqii quraana maqaa balleessii koottuuti wangeela jaji kan jedhu hin jiru. Aqiitii wangeela maqaa balleessiitii quraana jaji hanjuu hin jiraa? Hin jiru. Ufuma keenya sitti kalaqni hangaraa keenya ufuma keenya sitti hin barbaanne goone waa barbaanne odeessaa oola. Hin ta'u kun garuu isa har'aaf isa har'aati. Inni har'a rakkoo tokko hin qabu. Har'a har'uma darba. Garuu guyyaa dhumaa hin dhufa. Gaafa guyyaan firdii dhufe immoo maal akka deebisnu ani hin beeku. Gooftaan beeka. Hunda isaafuu maaltu akka nuu qophaa'eeru gooftaan beeka malee ani hin beeku. Maaliif wanti nuti hojjenne tokko tolaa miti. Wanti nuti hojjenne tokko bareedaa miti. Waan bareedaa tokko hojjenne kan biyya lafaarratti. Nuti amantii namaa cabsina. Warri amantii namaa cabsu kan jilbeeffate guyyaa tokko sagadeeru jira. Muraasa isaanii jilbeeffatee sagadu. Hin beeku wal beekna. Raajota baay'ees hin beekna. Warri ani raajii yommuu baay'inni itti daawwalamu maal ga'u duddaan ciisanii luka isaanii akkasitti irra naqataniitu yoo ijoollennaa ka'uwwati raajii ajaan hin ka'atu. Maaliif hin geeraru yookaan hin ka'atu isaaniif hin geeraru isaanii waliin isaan beekamu. Warra akkasii gamman caalee amantii namaa cabsuuti. Kun immoo amantii hin jedhamu. Amantiin amantii duriiti. Amantii akka sagalee waaqayyoo jedhutti warra deemanidha. Warra isa jaallatan waaqayyo gargaarii gara gaariitti isaan geessaa jira wangeelli. Garuu nuti isaan keessa ara ta'aniirra. Warra maqaa balleessoo maqaa wangeelaatiin warra nagadatu. Warra wangeela gurguratee galu. Warra sobee waaqayyo akkasiin jaa waaqayyo akkas go'a birrii akkasii je'ee galu ta'aniirra. Warra waldaa keessatti ejju ta'aniirra. Warra faarfannaa naqaanii faarfataa ani maal jennee hoteela garaagaraa oolu ta'aniirra. Abaaramoo. Waan hundaafuu waaqayyo nutti araara. Dhaloota keenya bara kanaatti waaqayyo haa araaramu. Ani ammallee waan keessa deebi'u dubba'u sagalee waaqayyoo anaafuu isiniifuu hin falma. Ijaan bahinaan natu ijaa isiniif baha jira. Uni wangeela akkamitti tiktookii irraa akkas jennee kan dur wangeela argee hin beekne akkamitti wangeela nu baasee kukkuta. Kuni amantiin jedhamu abadan. Kanaafuu utoo waaqayyoon ka'attanii waaqayyoon nu sirreessi. Ayyaana keetiin utubii nu aabi. Humna keetiin nu aabi. Mana keetii baaneerra nu gargaari otoo jettanii baay'ee bareedaa. Ani ofuma kootiin qabee mataa kootiin qabee guyyaa uumaa maaltu akka nuu qophaa'eeru hin beeku. Waaqayyo akka fe'a isaa nu haa bu'u jenna. Tokko hin jennu. Innaa ani kanuma ji'a ergaan koo har'aa aamsi koo ani isiniif qabu har'aa akkanumaa asirratti dhaabata. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti like. Share, subscribe gochuutiin na jajjabeessaa. Viidiyoo keenya banaa ilaalaa. Sa'aatiin guutaa jenna. Ijoollee Oromoo, ijoolleen kiristaanaa barnoota wangeelallee qabannee oofaa jirra. Viidiyoo biraatiin walitti deebina.